Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii Astaayituu Hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin geessichaa gaafii yuutuubaroota baay'ee kan ta'e tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Viidiyoo gabaabaa bareedaa yuutuubaroota hundaa'u fayyadu tokko qabadhee dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon keenyaas gaafii yuutuubaroota baay'ee kan ta'e yeroo baay'ee yuutuub chaanaalii banannee viidiyoo yeroo irratti hojjennu yuutuub chaanaalii keenya irratti loong viidiyoo fi shoort viidiyoo akkasumatti ni hojjenna. Shoort viidiyoon san fuula dura yoo kana taa'e yeroo baay'ee YouTube chaanaalii warreen hojjettanii jirtan amma fakkeenyaaf chaanaalii Aminatii Hujuu kana short viidiyoon akkanatti fuula dura taa'ee jira. Short viidiyooleen fuula dura ta'an kun hin barbaachisanii hidin gootee jiraateetuma akka shortii as jala qofaatti galee taa'u akkamitti goonaa firraa hoomii irratti loong viidiyoo qofa akka nu hafuuf akkamitti akka goonu jettanii warreen gaafachaa turtaniif viidiyoo gabaabaa bareedaa tokko qabadhee dhiyaadhee jira. Viidiyoon kana eegaluun duratti warri Astaayituu subscribe hin godhin subscribe chaanaalii keenya godhuudhaan like share yeroo hundaa'u akka viidiyoon keenya isin bira ga'uuf all notification irra godhadhaa jechaa kallattumaaniin gara viidiyootti isin seenaa. Jalqaba YouTube chaanaalii keessan bantanii erga kana seentaniin booda maaltu jira long viidiyoon qoftiin akka kana fuuldura jiru ta'u seenu ta'uu qaba. Maaliif namoonni baay'een subscribe yeroo isin godhan short viidiyoo qofa laalanii isin godhan isinirraa saniif kan isinirraa qabu wachaa horiin keessan illee akkasuma gabbu'aa deema. Maaliif long viidiyoon ture hin jiru taanaan short viidiyoo qofa fuula dura jira taanaan dhiibbaa guddaa qaba. Amma fakkeenyaaf chaanaalli kiyya short viidiyoo kanumaan qabu kana akkana jira. Maaliif short viidiyoo as qofa jala kaayitiin jira jechuudha. Short viidiyoo bikkeettu qofa jala. Saniifuu short viidiyoos qabaadheetuma akkamittiin long viidiyoo qofa fuula dura dhiifadhee short viidiyoo hidin godhee short viidiyoo jala dhiisaa kan jettaniif deebisaa qabadhee dhiyaadheetiin jira. Egaa jalqaba yeroonii fi YouTube chaanaalii bantanii yeroo chaanaal jettanii seentaniin boodatti profaayiluma keessan irratti tuqanii maal gootanii warreen bilbila irra fayyadamtanis yoonii fi kun ifa ta'uu baate irra deebi'ee isiniif hin hojjedhaa bilbilaan bareechee viidiyoo kanumaan wal qabatu jechuudha. Yeroonii fi profaayilii keessan irra kilik gootan maaltu jira iddoo YouTube studio jettuutu jira. YouTube studio irra seentanii maal gootanii YouTube studio irra seentanii kallattumaan karaa customization waan jiru jira. Customization irra deemtan customization irra dhaquudhaan haruma salphaa ta'een viidiyoolee gaggabaabaa fuuldura isin jiru firraa dho'isuudhaan long viidiyoo qofa dhiifattanii jechuudha. Gara customizationiitti nu geessaa jira ammayyi obsaan eegganna. Customization irra erga seenneen booda maaltu jira viidiyoolee babbareedaa amma fakkeenyaaf akkanatti viidiyoolee fuula dura godhachuu irrallee long viidiyoo attract nama godhan viidiyoolee amma seennee jira. Customization akkanatti daashboordii irra si fida. Daashboordii keessaan customization iddoo itti jira. Customization irra erga seenteen booda maal goota customization irra erga seenteen booda kallattumaan layout waan jettuutu jira jechuudha. Layout irra dhufta. Layout irra erga dhufteen booda maal goota layout irra dhufta. Add godhuus dandeessa remove godhuus dandeessa garuu hin barbaachiftu. Layout jaami asitti layout kanarratti amma fakkeenyaaf channel trial for people who haven't subscribed namoota viidiyoo audience guddaa barbaadu jechuudha. Viidiyoo bareedaa kan namni isin ilaalee view guddaa argachuu barbaadan achirra kaachuu dandeessanii garuu arraaf short viidiyoo as keessa jira ture amma fakkeenyaaf as keessatti kan popular viidiyoo jira. Viidiyooleen kiyya dhedheeraa qofaa jechuudha. Hoomirra yeroo dhuftan dhedheeraa fi populaarii fi viidiyoo popular viidiyoo qofaa jira. Saniifuu shortii ammaan duratti firraa dhaamseetiin jira. Saniifuu ammaan dura waan hin dhaamseef hin agartu jechuudha. Hoomirra yoo dhufte hoomii chaanaala kiyyarra yoo dhufte kanatti akka naggat harkifattee ilaalte popular viidiyoo enda viidiyoo qofaa jira jechuudha. Saniifuu karaa salphaa ta'een customization keessa seentanii layout irra dhuftanii osoo karaa biraan deemin maal gootanii amma fakkeenyaaf as jala short viidiyoon jira yoon barbaade yoon short ad section waan jettuun tuqa akka short viidiyoon deebi'u yoon barbaade short viidiyoo waan jettuutu jira. Short viidiyoo ergaan jeen booda maaliin godha publishing godha. Amma short viidiyoon hoomii profile YouTube chaanaalii kiyyaarra deebi'ee jira jechuudha. Short viidiyoon hoomii profaayilii chaanaalii kiyyaarra deebi'ee jira. Amma maaliin godha ni ilaalta. Yeroonii fi short viidiyoon gama fuula duraa dhufe sirriidhaa miti yeroo baay'ee
maaliif dogongorri adda addaa nu mudachuu danda'a. San dabalatatti sabskraayibarii fi wachaaworiin keessan hir'achuu danda'a. Sanumarra dhaabbachuudhaan short viidiyoo fuuldura jiraachuu hin qabu. Firraa kaasuu qabdan kan jirus jechuudha. Amma fakkeenyaaf fayyadatiin isin agarsiisu jira. Obsumaan eeggadaan jaaga amma hoomii your channel jettee seenta kana. Your channel jettee erga seenteen boodatti amma kana gad harkifattee yoo ilaalte maaltu jira? Short viidiyoo ni deebi'aa jechuudha. Short viidiyoon akkana deebi'ee jira. Tokkoffaa hin dhufne malee akkana deebi'ee jira jechuudha. Short viidiyoon gama fuulduraa dhufee jira. Channel kiyya your channel jettee erga hoomumarra dhuftee seente laal. Saniifuu hoomii short viidiyoo sirra jiru kana kamii remove goota idduma sanitti deebita. Customization irra dhufta. Customization irra layout seenta. Layout irraan akkana tarree kana kan jiru kana ni laallata jechuudha. Akkana laalta. Erga kana laalteen boodatti maaltu jira? Create playlist jira. Popular video jira. Gama dhumaarra maaltu jira? Short video jira. Short video kana dhaamsuuf short video itteetumas deemta laalmas maruma sanirra osoo niif olii sin jalin gadi sin jiin tuqaa sadii jira. Tuqaa sadeen jirtu kanarra dhuftaa maal gootaa? Remove jettaan. Remove section jettaan. Remove section erga ittiin booda maal gootaa? Publish jettaan jechuudha. Publish erga ittiin boodatti haruma gabaabaa ta'een firraa kaaftee jirta jechuudha. Erga siin booda your channel jettee yoo seente short viidiyoon channel keetirra hin jiru sitti sin seenuu jechuudha. Garuu short viidiyoo channel kee jala short viidiyoo waan jettu jira achuma jala qofa harkattan. Saniifuu viidiyoolee gaggabaabaa firraa kaasuun fuulduraaf channel keessaniif hedduu bareedaadha. Isin fayyadaa firraa kaasan isiniin jaa. Har'aaf viidiyoon keenya kanumaa hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti waa nagaan turaan isiniin jaa. Warri channel keenya subscribe godhin subscribe yeroo hundaa'u like share nu godhaa isiniin jenna. Kabajaan isin gaafanna. Nagaan tura.